Ofaa ganda ofii gorfachuuf dhaabachuu danda'utu wallorraa jimmarraa Harargeerraa dubbata. Nuti kennaa qabachuu hin dandeenye. Yeroo hedduu wallaalaan doomaan donqooroon kabarnoota hin qabne ka haadha ofii ajjeesu meelaan yeroo sadimoo yeroo afur Arsii keessatti ilmi haadha ajjeesee jira. Donqoorummaan wallaalummaan gadi aantummaan ilmi haadha ofii ajjeesu gadi jiru hin jiru jechaadha. Nama biraa ajjeesu waan biraa. Boorana keessatti, Jimma keessatti, Wallagga keessatti, Harargee keessatti, Iluu keessatti, Walloo keessatti ilma haadha ajjeesuun agarre hin dhageenye. Donqooroon jaamaan wallaalaan donqooroon haadha ajjeesu nu keessaa maddaa jira jecha Arsii keessa. Nuti nama akkana kiingi jennaan, hayyuu kenna jennaan, beekaa kenna jennaan. Gaafa farsoo waan san dalage hayyuu kenna kiingi jetteetu ijoolleen beerri dulloonni Arsii ijoolleen siggoo fi mandoo hundi profaayila kaatee mucaa wallaalaa jazbaa donqooroo mataa shurrubbaa godhee dhadhaa itti naqee deemu san sadarkaa isaa ol fuudhanii wanni galteen inni gaafsan eegale hagarraatitti uummata Oromoo keessaa ijoollee Arsii keessaa bayuu dadhabdee guyyarratti ji'arratti nutti tartee ilma dhiiraa kenna dubrummaa mukaan keessaa fudhatanii sanbira yuu taranii dubartii keessaa muka huddutti dhiibanii macuree garaa keessaa gadi harkisan jechaadha. Daafee san hunda kan jalqabe jara jechaadha. So wallaalaa kenna yoo qabachuu dandeenye donqooroo jaamaa kenna qabachuu yoo dandeenye nama biraarraa dubbanna. Sigale kenna qabachuu hin dandeenye. Ani wallorraa mirga ittiin dubbadhu afaan ittiin dubbadhu hin qabu. Harargeerraa jimmarraa afaan ittiin dubbadhu hin qabu. Jazbaa fi donqooroo obboleessa kiyya ka ganda kiyya jiru sheekonni kenna dhaabuu hin dandeenye, ulamaa'onni kenna dhaabuu hin dandeenye osoo biyyatti wallaala gaafa farsoon akka godheesoo maatii farsoo manguddoon itti dhayxee sheekonni itti dhayxee dhaabde har'a jazbaa maamma jedhamu kaasirraa iskittaa dhawsuun gadi ba'ee walloon qalaa fi daamin laqe isinii kafala. Gastii kiyya keessatti yoo walloo mormi irraa muramne ani ilmoo harreeti jedheen harrummaa ofii mirkaneesseet har'a immoo ganamaan gadi ba'ee dhiifama gaafatachaa. Dhiifamni akkasii hin jiru obboleeke. Nama meeqatu du'e kaleef dhengadda haasaa isaa san irratti ijoollee walloo nama meeqa qabdee muka itti dhiibaa jirti. Sigale waa balleessanii waa laaqatanii geessanii ay deebi'anii dhiifama jechuun amma booda Oromoo waan akkanaa fudhachuun qabu. Mucaan sun maatiin isaa seeratti dhiyaatee qabamee manguddoon abbootiin gadaa seeratti dhiyeessitee mucaan kun bakka inni jiru seeratti dhiyaachuun dirqama. Dhiifamni wanni akkasiin dalagu. Yoo dhiifama ta'e atillee waa balleessee dhiifama gaafadhu, anillee waa balleessee dhiifama gaafadhu. Eega namni 2 3 4 du'e wanni akkasii dalaguu hin qabu amma booda. Hayyuu keenya Jawaar Muhammad akka jibbamu kutaa Oromoo 10 biratti akka jibbamu ka godhe nuti ijoollee Oromoo, ijoollee Sikkoo Mandoo, ijoollee Arsiiti. Mucaa addunyaan guutuun jaalattu fuunee gandatti deebifnee kutatti deebifnee akka kutaan biraatti duulu akka inni jibbamu akka qabsoon isaa faallaa taatu warri godhe nuyi jechaadha. Kanaaf wallaalaa keenya gorfachuun nuyi malee nama biraarraa dubbachuu dandeetti malee humnallee hin qabnu jechaadha. Inni biraa wayita wanni jalqabe cal'ifteetti sheekonni eega waa badanii namni du'ee maal jedhe nama wallootti ijoollee teen Arsii ajjeese nama wallootti mucaa tokko ajjeese te sheekonni gabbaatee miidiyaa irratti haasaa artikalee fi har'arra. Gaafa dubbiin sun eegalu eenyu eegalsiisee akkami eegalame maa hin dubbanne wayita namni waa eegalu dhaabbadhaa ilmaan ta'e namaa hin jenne eega waa badan gabbaanii wallorratti quba qabummaa barbaachisa. Namni erga lolatti seene namatu du'a, namatu miilli caba, ijji caba, lolli keessa seeneen taphni hin jiru. Sigale namni qawwee walit deema billaa walit fiiga. Jalqabuma lolli akka hin dhufne gochuudha malee eega lolli seene booda ijoollee wallootti nu ajjeese, ijoollee jimmaatti mucaa keenya ajjeese boo'ichi hin dalagu jechaadha. Jalqabuma nama keenya wallaalaa keenya qabachuudha. Sigale ijoolleen haadha ofii ajjeesaa jirtu Arsii fi Baale keessaa bayaa jirti. Ijoolleen obboleettii ofii gudeedaa jirtu Arsii fi Baale keessaa bayaa jirti. Wallaalaa akkanaa kana sheekonni keenya, hayyoonni keenya, beeytonni keenya qabachuu danda'uu qaban. Yoo sun hin taane wanni kun guyyarraa guyyatti itti fufa. Ahmad boru ilma obboleessa keetu waata, boru obboleessa kiyya waata akkanuma itti fufachaadha. Dhumarratti wannan jechuu barbaadu Abdii Bilisummaatii fi Ahmad Kingiin illee as jira. Viidiyoo inni hojjate irratti jarri lachuu deebii kennitee jirti haa galatoomtu. Garuu deebiin jarri deebifte nan gammachiifne. Maal jetti yoo gastii kee keessatti namni tokko qalame nu ammoo ijoollee Arsii nama 10 qalla jetteeti deebii isaa deebifte. Ahmad kiyya Abdii Bilisummaatiitti illee himi.